Ebericha Ezen bara 1998 magaalaa gudditti England London irraa kallattii kibba bahaatiin kiiloomeetira 8.9 fagaatti argamtu iddoo Greenwich jedhamtutti dhalatee guddate. Ezen Ingilizitti haa dhalatu malee hiddi dhaloota isaa maatii Naayijeriyaati. Sababa godaansaan akka Ingilizitti imalantu himama. Naayijeriyaa saba Igbo irraa kan dhalate Ebericha Ezen hiikni maqaa isaa afaan Igbootiin Ebericha jechuun araara waaqayyoo yommuu ta'u, Ezen ammoo afaan Igbootiin mootii yookiin bulchaa jechuudha. Dirree keessattis dirreen alattis Ezen galateeffataadha. Amanannaan waaqarraa qabu daran olaanaadha. Wayita goolii lakkoofsisu waaqaa samii fi lafa uumeef hoqubaa galcha. Kanaanis hiriyootaa fi hawaasa kilaboota keessaa taphatee waliin hariiroo gaarii qaba. Imala dadhabsiisaa akaadaamiiwwanii fi kilaboota keessaa ari'ameen booda kontiraataa piroofeeshinaalaa bara 2016 kilaba Queen's Park Rangers mallatteesse. Kilaba waliin yeroo gaarii erga dabarsee booda bara 2020 kontiraataa waggaa 5 Crystal Palace'itti makame. Leenjistoota kilabichaa Roy Hodgson, Patrick Vieira fi Oliver Glasner jalatti ifee mul'ate.